Ashama harka fuunee hordoftoota fi daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork. Nagaan keenya kabajaaf jaalalaa bakka jirtanitti isin haa ga'u. Egaa kan daawwachaa jirtan qophii keenya addaa as istiidiyoo keenya Siyaatil irraa kan isiniif darbudha. Egaa qophii keenya addaa kanaanis marii kan taasifnu Dr. Mesfin Ittaanaa wajjiniin dhibee COVID-19 sadarkaa maalirraa akka jiruu fi maalitti akka deemaa jiru kan mari'annu ta'a. Akka dhuma sagantaa keenyaatti nu wajjiniin turaan affeerraa keenya. Isin keessummeessuutiin egaa kan isin wajjiniin turu ani Haasaa Muhammadii akkasumas immoo ogeessi kaameeraa fi teeknikaa Mahadii Juneeddiin wajjiniin argama. Akka dhuma sagantaa keenyaatti nu wajjiniin argaman hammas affeerraa keenya egaa keessummaa keenya har'aa kan taatan obbo Mesfin Ittaanaa waamicha keenya kabajanii asitti gama iskaayipiitiin nu argamuu keessaniif guddaa isin galateeffataa baga nagaan dhuftan anaa dhufsiniin jenna. Atillee galatoomii ati jiru-OMNs tuuti keessan hundumtuu affeerraa waan naa gootaniif baay'ee galata guddaa qabdu. Baay'ee ulfaadhaa galatoomaa meeqa kallattiidhaan gara sagantaa keenyatti hoguu dabarru meeqa waliigalaatti erga dhibeen daddarbaan koronaa vaayirasii jalqabe haga ammaatti muuxannoon jiru maal fakkaata gama keessaniif? Tole egaa erga dhibeen COVID-19 kun jalqabee gara ji'a 6 akkas torbaa ta'eera. Garuu egaa iddoo tokko ka'ee iddoo tokkotti babal'achaa dhume jira biyya lafaa waliin ga'ee jira amma. Amma haalli jiru egaa muuxannoo adda addaas waan adda addaas barachaa jirra. Jalqaba yeroo dhibeen kun jalqabe namooti miidhaman murtaa'oo turanii fakkeenyaaf namoota umuriidhaan deemanii dhibee adda addaa warra qabanii kan akka dhukkuba dhiibbaa dhiigaa, dhukkuba sukkaaraa umuriin isaanii kan deemi ture. Booda keessa garuu waan tokko barnoota adda addaa argannee jirra. Ijoollee illee akka qabuu danda'u, ijoollee illee faca'ee ijoollee rakkina guddaa ittiin ga'uu akka danda'u illee hubannee jirra. Qorannoon tokko godhamee jira. Muuxannoo biyyoota adda addaa irraas waan horanne baay'eetu jira. Kanaaf erga dhibeen kun jalqabe waan hedduutu itti dabalamee jira. Ammas haa ta'u malee gara fuulduraattis egaa qorannoon itti fufaadhuma jira. Mee tarkaanfiiwwan ittisaa addunyaan bifa wal fakkaataadhaan fudhachaa jirtu keessatti faca'insi dhibee kanaa hir'ataa jira moo dabalaa jira jettu? Egaa akkuma jalqaba irratti dubbadhe dhibeen kun gaafa faca'u iddoo tokkotti faca'a waan ta'eef dhibee kana dafanii sakatta'anii bira ga'uunis jiruu guddaa ture. Maaliif teestii gochuudhaaf yeroo fudhata ture. Kanaaf dhibeen kun gaagaamanni namarraan ga'u tarii xiqqaachaa deemuu danda'a. Garuu dhibeen kun badeechuu miti jechuudha. Babal'atee jira, namooti baay'een dhibamaa jiru, namooti baay'een kuffachaa jiru, namooti baay'een du'aa jiru. Garuu dhibeen kun biyya kamtu milkaa'aa jiru yookiin immoo biyya kamtu irra hubamaa jira irra caalaatti? Sababni isaa hoo Chaayinaa marraa yoo kaane jalqaba Wuhaanitti yeroo jalqabee naannoon suni akka jirutti laakdaawunii godhanii turan jechuudha. Cufanii turan jechuudha. Akka dhibeen kun iddoo biraatti hin facaaneef magaalattii cufanii turan jechuudha. Isaan akka gaariitti hojjetanii jiranii biyya Chaayinaas iddoo biraattis akka hin bal'annee fi itti dabalee Saawus Kooriyaan immoo teestii gochuudhaan sakatta'uudhaan dafanii sakattaa'uu uummata kana dafanii akka namni dhibee kun qabamuusaa akka beekamu akka gaariitti duukaa bu'aa turanii. Isa booda egaa Awurooppaatti yoo deemnu gaagaama guddaatu ta'ee biyya Xaaliyaanii yoo fudhanne nama baay'eetu dhume. Garuu immoo gaagaama sana keessa uummati Xaaliyaaniis haa ta'u Speen waan baratantu jira jechuudha. Isaanis akkuma kana tooftaa adda addaa gargaaramuudhaani dhibeen kun akka inni daran babal'ate nama baay'ee hin fidnee fi haga tokko waan hambisanidha. As United States yoo fudhanne immoo kutaan biyya New York rakkina kana jabaa kan argate jalqaba isaan turani. Garuu waan isaan gochaa turan achirratti baay'ee muuxannoo warra kaaniif ta'e jechuudha. Steeta warra kaaniif. Gaarummaan yoo gaarummaa qabate dhibeen kun iddoo tokkotti yeroo mul'atu iddoon kaan immoo itti qophaa'a jechuudha. Akkuma fakkeenyaaf Afrikaa keessatti amma dhiyoo kana jalqabu yeroo namaaf kennaa itti qophaa'uudhaan tooftaa kamtu hojjetaa hin hojjetu kan jedhu irratti akka yeroo namaaf kennu ta'a jechuudha. Baay'ee ulfaadhaame. Meegaa haga ammaatti qoricha talaallii yookiin qabatamaan argame jira. Gama biraan immoo tooftaalee ittisaa keessaa tooftaa isa kamtu irra caalaa bu'aa gaarii argamsiisaa jira. Fakkeenyaaf kan akka social distancing, stay home orderiin jira yookiin immoo afaan haguuggachuu kan jedhu irratti kamtu irra bu'aa qabaataadha? Tole egaa dhibee kana ittisuudhaaf hundumtuu bu'aa qabu. Dhibee kana ittisuudhaaf jalqaba dhibeen kun jiraachuu isaa beekuudha. Teestii gochuu jechuudha. Namoota dhibee mallattoo qabanii mallattoo hin qabnes ta'ee shakkamanii hundumaa addaan baasanii beeku tireesii gochuu isaaniin akka gaariitti duukaa hordofuudha tokko. Inni lammataa
dhibee kana ittisuudhaa fi amala vaayirasa kanaa barachuun barbaachisaa ture. Vaayirasiin kun isa kaanirraa kan adda godhu namarraa namatti baay'ee darba jechuudha. Salphaatti darbuu waan danda'uuf amalli vaayirasii kanaas baay'ee akka gaariittis qoratamaa waan jiruuf waan hundumtuu hin beekamneef tooftaa adda addaa gargaaraman jechuudha. Kana keessaa garuu dhibeen kun nama tokkorraa nama tokkotti waan darbuu fi hafuuraan waan darbuu fi nama olirraa ittisuu yookaan social distancing kan jedhu kun namni akka mana isaa turu namni akka nama harka hin qabne halaalumatti akka nagaa gaafatu harka isaa akka dhiqatu kuni tooftaa jajjaboodha jechuudha isaan keessaa. Garuu waan tokko qofaa miti jechuudha. Harka dhiqachuu waa tokko namarraa siquun waa tokko social distancing kan jennu akkasumas immoo yeroo qufaa keenya haguuggachuu yeroo manaa waan immoo maaskii sana uffachuu jechuudha. Hundumtuu gaa tooftaan kun hundumtuu walitti dabalameetu dhibeen kun gaagama guddaa akka hin finne gochuu danda'a jechuudha. Hayyeeqamee yeroo hammaatti gaaffii guddaa ta'e uummata keessatti gaaffii guddaa kan uumaa jiru yeroo dhibeen kun daraan dabalaa jirutti biyyoonni fi magaalonni tokko deebi'anii banamuun rakkoo akkamii fiduu danda'a jettanii yaaddu? Inni gaaffii gaariidha kun baay'ee maaliif jalqaba yeroo dhibeen kun achi babal'achaa dhufu magaaloti baay'een biyyooti baay'een uummata isaaniidhaan manuma turaa manaan bayinaa social distancing kan jennu namarraa fagaadhaa nama wakkaanii hojii walitti makaminaa walga'iin godhatinaa kan jedhan ture. Kun amma tooftaa gaarii ture jechuudha dhibee kana amma tokko hambisuudhaaf. Garuu gaa jireenyi itti fufuu qabaa. Namni nagadachuutu irra jira, namni mana nyaataa dhaquu qabaa, namni bu'aa bitachuu qabaa. Ikoonomiin biyyaa yookaan dinagdeen biyyaas kana irratti waan hundaa'eef jecha namni walitti deebi'ee wajjin jiraachuun isaan hafu. Kanaaf dhibeen kun egaa amma yeroo akka qabbanaa'u ta'u immoo rakkinni kun amma qabbanaa'eera jennee gabaas yoo banne jireenya keenya akka durii sanatti deebi'uun baay'ee ammayyuu baay'ee fagoodha. Namni kun yeroo lafa reestooraantii yookaan mana nyaataa deemu walgahii keessa hoggaa deemu dhibee kana salphaatti facaasuu waan danda'uu fi yaaddootu jira jechuudha. Abdiin gama tokko hin jira. Abdiin jiru maal inni namooti dhibee kana qabanii amma tokko ummati dhibee kana hubatee jira jechuudha. Akkamitti akka darbuu, eenyuun akka qabu, akkamittiin ittisa maaliitu barbaachisa kan jedhu akka gaariitti ummati hubatee jira. Garuu amma qabbanaa'aa jennee yoo fakkeenyaaf namni wal keessa deemuu yoo jalqabe immoo of eeggannoo kan ammas fudhachuu qaba jechuudha. Walirraa siquu kana social distance kan jedhu kan harka dhiqachuu kana haguuggachuun kuni ammallee itti fufuu qaba jechuudha. Jireenyi kun amma deebi'ee yoo itti fufeeyyuu. Meeqa deebii maammanaa deebistanii wajjin wal qabatee mee faca'insi dhibee daddarbaa marsaa lammaffaa jedhamutu jira. Mee kana jechuun maal jechuudha? Muuxannoo wal fakkaataa kanaan duraa wajjiniin immoo maaltu jira maalidha? Kan ammaa immoo maaltu adda gochuu danda'a kan amma jiru kanarraa? Egaa akkuma sirrii dubbadhee dhibeen kun iddoo tokkotti babal'ata. Iddoo tokko yeroo qabbanaa'u iddoo tokko immoo jalqaba jechuudha. Kanaaf tooftaan ittiin irraa to'atan kun adda xinnoo variation qabaatu iyyuu malee tokkuma. Garuu fakkeenyaaf dhibeen kun yeroo iddoo tokkotti qabbanaa'u haalli achi jiru suni erga fooyyee qabaatee booda hamma tokko ummati ikoonomiin deebi'ee manni banamee namni manaa ba'ee hojii isaa hojjetachuu lafa jiruu deemuu oomisha gochuu gabaa keessa deemee nagadachuu waan akkasii dhufuu danda'a jechuudha. Yeroo kana egaa dhibeen kun ammoo deebi'ee ol ka'uu danda'a jechuudha. Baay'inni nama dhibee kanaan qabamanii baay'achuu danda'a, namni gaagaamuu danda'aadha. Kun isa tokko. Inni kaan immoo dhibeen kun akkuma influenza fa'aa yoo ta'e fakkeenyaaf influenza virus kan jennu jira. Inni waggaa waggaatti yeroo ganna eeggatee kan ka'u jira jechuudha. Akka Ameerikaa keessatti akka exampleetti. Akkuma kana yerootti fakkeenyaaf deebi'ees dhufuu danda'a ta'a. Egaa tooftaan tokko inni guddaan abdii nuti qabnu maal inni gara fuulduraatti tarii yoo talaalliin argame, talaalliin ammayyuu hin argamin jira, garuu abdiin jira. Talaalliin kun yoo argame, talaalliin kun hanga tokko weevii isa lammataa yookaan isa taanu sana xinneessuu danda'a. Gaagaama namaa xinneessuu danda'a, du'a namaa xinneessuu danda'a malee dhibeen kun dhibbatti bada jechuu miti. Ayyemee akkuma waliigalaatti mee to'annaa dhibee daddarbaa koronaa vaayirasii kan Itoophiyaa akkamiin hordofaa turtanii? Amma immoo sadarkaa akkamiirra jira jettu? Akkuma kanattis immoo akka hir'inaatti yookiin immoo akka janabinaatti hundi isin taajabdan. Tole egaa waan Itoophiyaa laalchisee waan tokko hubachuun keenya noollee
Gaarummaan isaa ammayyuu natti gaa baay'inni dhibee kanaan namooti miidhamanii baay'ee akka hin taane dhageenyaa. Namni dhibee kanaan du'anis baay'ee akka hin taane dhageenyaa. Kun baay'ee namatti tola, baay'ee nama jajjabeessa. Waan gaggaariin hojjetamanii fakkeenyaaf yeroo yerootti information yookaan odeeffannoo COVID-19 kanaa nama amma kanaatu miidhamee, nama amma kanaatu du'ee, nama amma kanaatu sakatta'ame jedhanii dubbachuun isaanii ministeerri eegumsa fayyaa yeroo yerootti update yookaan nama duuka hordofanii namaaf gabaasa kennuun isaanii waan gaariidha. Iddoo adda addaattis yeroo adda addaattis aktivistoota adda addaas waan kana irratti bobba'anii iddoo hundumtuu irratti infasisii gaarii kennanii waan jiruuf waan gaggaariin waan ta'aa jiru natti fakkaata. Garuu gara fuulduraatti rakkinni kuni dhibbatti murameera, rakkina baay'ee hin qabnu. Dhibeen kunis baay'een hin jiru, nama sajjeesaan jiru biyya Itoophiyaa keessatti jennees immoo complacent ta'uu hin qaban jechuudha. Jechuun maal jechuudha? Tuffatamuu hin qabu jechuudha. Maaliif dhibeen kuni babal'atee nama baay'ee fixuullee waan danda'uuf. Keessaayyuu biyya Itoophiyaatti immoo dhibee ittisuutu irra gaariidha malee dhibee to'achuu yookaan tajaajila fayyaa kennuu nama fakkeenyaaf kan akka Ameerikaa hospitaala ciibsitee ICU keessatti galchitee nama gargaaruun achitti baay'ee rakkisaa waan ta'eef ittisuutu irra gaariidha jechuudha. Dhibeen kana ittisuutu irra gaariidha. Akka gaariitti waan gaggaariin hojjetamaniiru yaaddoo waan qabu maalinni namooti waan kana tuffiidhaanis haa ta'uu utuu hin beeknis haa ta'uu waan silaatii qabu gochuu qaban dhiisanii of eeggannoo barbaachisu fakkeenyaaf namarraa siquu, harka ofii dhiqachuu, fuula ofii haguuggachuu, fakkeenyaaf funyaanii fi afaan ofii haguuggachuu, maaskii kana kaa'achuu namni yoo dhiise yoo of eeggannoo sana dhiisanii dhibee guddaan itti dhufuu danda'a. Waan an dhagaye tokko immoo maalinni namoonni tokko seera bahe sanayyuu cabsanii wal gahuu akka jiran nama baay'atanii wal gahuu waan tokko gochuu miitingii yookaan wal gahii tokko gaggeeffachuun isaanii immoo gaarii akka hin taane dhaga'a. Ayyee mee gama kan keessanitti immoo deebi'aasi. Akkan dhagayetti tajaajila fayyaa tola COVID-19 ilaalchisee teelemeedisin irratti jalqabuu keessan dhageera. Mee tajaajila kana wajjin hubannoo uummata keenyaaf kennuudhaaf maali mee kana beektu maali? Tole galatoomii waan na gaafatteef COVID-19 kun egaa balaa biyya lafaa irratti bahee jechuudha. Balaa hundumaa ga'e sooressa hiyyeessa biyya guddaa biyya xinnoo politishaan hundumaa qabee rakkina guddaadha jechuudha. Namni hundumaatti. Kanaaf hundumti keenya dirqama mataa keenyaa qabna jechuudha. Akka dhuunfaatti maal gochuu qabna fakkeenyaaf yeroo gadi baanu nama biraatti akka hin dabarsineef afaan keenya haguuggachuu qabna, harka keenya dhiqachuu qabna, maatii keenyarraa mana turuu nurra jira waan akkasii waan dhuunfaatti gootu jira. Akka ogeessa fayyaatti waan hin goonamu maalinni akka ogeessa fayyaatti barnoota adda addaa kennuu nurra jira. Kanas yeroo adda addaatti akka dhuunfaattis haa ta'u akka tuutaatti gochaa jirra. Akka dhuunfaatti fakkeenyaaf YouTube irratti chaanalii YouTube irratti waan baay'ee maxxansee jira. Namni waa'ee dhibee kana akka gaariitti akka hubatu rakkinni kun jiraachuusaa akkamittiin namni ofirraati dhibee kana akka ittisu maal gochuu akka qabu yeroo yerootti maxxansaa jirra. Interviyuu adda addaa gochaa jirra. Akka tuutaatti immoo fakkeenyaaf gurmuun ogeeyyiin fayyaa Oromoo haatlaayinii banuudhaan yookaan telefoona dhiyeessuudhaan namooti yeroo gaaffii adda addaa qabaatanii akka gaariitti namni isaaniin itti haasa'u namitti dubbatu jira. Kan biraan gara kan biraatti ceesise jechuudha. Tajaajila fayyaa kennuutti ceesise jechuudha. Tajaajila fayyaa yeroo jennu dhukkubsataan tokko yeroo dhukkubsatu tajaajila fayyaa argata. Akka biyya keenya amma fakkeenyaaf akka United States keessatti namni tokko dhibee yeroo qabaatu doktora bira deema. Doktora bira dhaquu dhibee isaa sana itti himata. Doktorri sun immoo gaaffii gaafata. Gaaffii erga gaafatee booda waan barbaachisu sakattaa barbaachisu godhee fi qoricha isa ta'uu gorsa kennaaf jechuudha. Amma egaa COVID-19 kun balaa jabaa waan ta'eef namni baay'een yookaan emergency room yookaan urgent care yookaan klinikii dhaquun itti ulfaata. Maaliif itti ulfaachuu qofa otoo hin taane hin sodaatas maaliif achi yoo deeme dhibee biraa fudhatee deemuu waan danda'uuf. Kanaaf pilaatfoormii telemedicine jedhamu tokkotu jira. Kana telemedicine jechuun tajaajila fayyaa fagoo irraati kennamu jechuudha. Fakkeenyaaf amma Siyaatil jirtaan Minisootaan jira. Ijaan sin argaa si gaafadhee dhibee kee wajjin haasofneetu mala maluu mal dandeenya jechuudha. Kun egaa communicationin kun teknooloojii ammayyaa gargaaramuudhaan telemedicinii gargaaramuudhaan tajaajila fayyaa suma klinikii yookaan waajjira doktoriitti kennamu sanatu
onlaayinii karaa telemediisinii kennamaa jechuudha. Tajaajilli telemediisinii kun egaa tajaajila tolaa COVID-19 namooti gaaffii qaban amma yoona amma namni baay'een gargaaramanii jiru tajaajila kana kaffaltii homaan qabu anuma qunnamuudhaan pilaatfoormii telemediisinii sana irratti jechuudha karaa intarneetii tajaajila fayyaa kennaa jiru jechuudha. Ulfaadha. Egaa sagantaa keenya gama kootiin gola beetan hin jira akka waliigalaatti ergaan isin dabarfattan yoo jiraate wanti hafeera jettan yoo jiraate yaada keessan dabarfachuu dandeessu. Tole galatoome bakka gaariitti waan tokko haasa'uu yaalleerra akkuma siree dubbanne dhibeen kun yaaddoo nama baay'eetti ta'ee jira waan ta'eef waan gochuun mallu hundumtuu ganami dhaga'ee jira daddabalee dubbachuun keenya immoo akka namni hubatuu fi keessaayyuu waa'ee tajaajila fayyaa telemediisinii kana namni akka hubatuun barbaada. Maaliif telemediisiniin kun biyya Ameerikaa keessatti yeroo baay'eetti gargaaramnee jirra. Doktora bira dhaqanii hakiimii oofisii isaa yookaan deemnee achi teenyee isaanii wajjin haasa'uun nurra hin jiru jechuudha. Manuma keenya teenyee tiraanspoorteeshinii waa tokkoon kaffaleen akkasumatti haala iccittiinsa eegameen confidential ta'een gargaaramnee gochuu akka dandeenyu COVID-19 kana laalchisees immoo namooti dhibamanii maatii isaanii keessaa namni dhibame yoo jiraate qunnamuu danda'u weebsaayitii drmasfinittana.com yookaan iimeelii drmasfinittana@gmail.com yoo na erganii beellama kennee fi tajaajila fayyaa telemediisinii kana kennuu fi waan hin danda'uu fi gara fuulduraattis immoo waan barbaachisu gaaffiin yoo jiraate nuti ogeessoti fayyaa qophiidha. Kana sagantaa kana waan qopheessiteefatis gaa'ee ulfaadhu galatoomi siin jedha. Hayyee ulfaadhaa isinillee baay'ee galatooma. Sagantaa biraatiin gaa deebinee wal argina. Haga sanattiifuu nagaa nu ta'aa fayyaa nu ta'aa ulfaadhaa isiniin jenna. Tole hayyee galatooma. Hayyeegaa hordoftootaa fi daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork sagantaan keenya har'aa Dr. Masfin Ittaanaa wajjiniin qabannee dhiyaanne egaa kana gammaa ture. Egaa sagantaa kan biraatiin deebinee haga wal arginutti nagaa nu ta'aa jechaa isin keessummeessuutiin egaa kan isin wajjiniin ture ani Haasiyaa Muhammadii akkasumas ogeessi kaameraa fi editarri Mahadii Juneedii na wajjiniin ture egaa. Egaa sagantaawwan OMN kanneen biroo itti fufuu hanga manumaan nagaan dhaabbadhaa fayyaa nu ta'aa.